السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني زرزرتو هردفتو تموتو بي بجنجا تاتني سنين جرا نس نجاهوتي قالت ربي ورماتي كي تاتن هدوت كجلتو ما ورجعنا هارا وجرتشانا لك يا افتن كوتانا تجوبلا ما ماتي كي تا لايك سبسكرايب شير كوتشون دقتنا سنين جرا قسم كافيس يو كباتن كومنتي جلتي كافدا سنين جرا هذا فيديو جواب تك ولين إلى الله إنس مالي جتون كيسني أولو أكو بفوت ترجع تنكوني فراولا في توتي فراولا في توتي سرّا أسيرا يوكنا جوزا بافنا جتشورا تورتين كيسن هنجر ومانا ولين هاتا وسنين جرا وبلا وانكن كوبك عليوان إني كنا أكما سترجتني فريشيو سونتاني فريزر كيسا بيجتشورا كنا أكما أرجتا فريزر كيسا زرا جتشورا فريش مالي في يرول إرافين تاو دفيو يرول في مثلا تتفيد مني إن كربانا وكنا إنت ولا شاوان تأفي كوني فريزر كيسا كامي يرو بربادة متي وكنا يرو بربادة نت تتفيد مودن ديتني فراولا نكسما مئاوات أما سكسما فيتامينوتا of كيسها قبا كدورا كيستي وان جروان تأفي بأجاريدا كيسافو نمني روجي مدلقو سكانو يفيدا بأجاريدا جتورا روجي موجرو afaan keenan furdina yookiin borciq annasu jechuudha baay'ee faayidaa guddaa qaba jechuudha inni kunini yoo nyaata nyaachuu hin barbaanne ta'e isa kana miizanaan jechuudha miizanaan mazaname yookiin kiiloogiraama hanga ta'e irraa fudhatamee akkasitti asiira baaftanii dhuddanii isa dhuguu hin dandeettan jechuudha nyaata yeroo nyaachuu isin hin barbaachifnetti sammalees nyaata irrattis dhuguun hin danda'ama haa ta'u garuu nyaanna furdina yookiin roojii madalaquu irraa guddina fayyadama jechuudha kanaafuu turtiin keessan galumaan wajjinaa ta'u wajjumaa ilaalla kinoo akkuma argitan mummuree xiqqeeffadhee jira akka dafeenaa kallaxaa keessatti xiqqee jechuudha inni kun ammoo haliiba yookiin aannani aannan akkanatti itti godhadhe ammoo wanti asitti argitan kun sukkaara jechuudha sukkaara kun sukkaara rujiimaati nama warcii balleessuu fi akkasuma nama dhibee sukkaara qabu ittiin dhuga jechuudha baay'ee isaa wanni akka sukkaara kaaniitti ol kaa'amti jechuudha mi'aa isaa akkuma beektan mana arabaatitti hedduu isaa hin beektanii namoonni sukkaara qaban isa kana yookiin sukkaara boqqolloo irraa hojjetameen shaayii wanta fayyadaman akkasii fayyadamanii inni kunis akkasuma wanta shaayii fi ammas nyaata biraa keessatti namoonni rujii madalagaa yookiin borcii qannasuuf dalagan ispoortii dalagan isa kana itti fayyadamanii amma turtiin keessan galumaa wajjinaa ta'u kallaxaa waa sagaleen bahu kallatee walitti deebi'u kinoo boleeyyan kiyya kallaxee daakee ziraa sirriitti horreessee walitti deebine jechuudha bismillah hedduu sadas nama jedhaa baay'ee ititaa yookiin ayyabbuu ta'ee isaati haala kanaan fayyadamuu dandeettanii mana keessatti jechuudha fakkeenyaaf juus alarraa dhugamurra kinoo boleeyyan kiyya akkuma argitan haala salphaanii hojjannee mana keenya keessatti fayyadamuu dandeenya jechuudha juusa yookiin alarraa binnee alarraa dhunuurra mana keenya keessatti faakaawwan faraawulaa wamaa ta'ee muuza akkasuma maangoo binnee mana keessatti kalladhee fayyadamuu dandeenya jechuudha akkuma beekamu fakkeenyaaf magaalaa irratti hojjetamee yookiin mana nyaataa mana dhugaatii juusaa irratti hojjetan birri guddaa gaafata jechuudha kun ammoo haala salphaan gijee tokko fakkeenyaaf yoo birri 20 akka binnu ta'e yeroo hedduutti fayyadamuu dandeenya jechuudha haala salphaan obboleewwan kiyya waan dhageeffataniif galatoomaa asumaan chaanaala kiyya subscribe like gochuu hin dagatina gaafisoo qabaattan koomentii jalatti gaafadhaa isiniin jedha amaanillah